Jireenya biyya ormaa keessatti gaaffii hedduu muuxannoo hedduutu nama mudata. Mudannoo gaaffii hedduu ka akkas nama mudatu kana mee dhaggeeffadha. Mudannoon biyya ormaa, jiruuf jireenyi biyya ormaa akkas fuula social media TikTok kiyya, YouTube kiyya irratti gisee baay'ee fayyadamu ani. TikTok kiyya irratti ijoollee akkas haaraa dhufaniif sagalee yookiin immoo barumsa xiqqoo inta filaata kanan jedhu barumsa yeroo dabarsuuf ijoolleen dheebotan, ijoolleen waan baay'ee ta'an dheebuu bishaanii yookiin beela midhaanii otoo hin taane bakka tasgabbii nagaa jireenya kan dhaban meeqatu jira. Obboloonni koo gaaffii hedduu na gaafatu. Gaaffii isaanii duraan duuban akka jiru isiniif dhiyeessa. Isinirreen afaana tura. Egaa ka gaaffiin kun gaaffii baay'ee garaa nama nyaatu keessa jira. Gaaffii baay'ee akkas keessa jira. Ilmoon namaa jedhamu keessatu jira. Baay'ee tokko honnee namaa kuta. Baay'ee tokko nama rukutaa jechuudha. Biyyi ormaa utuma beekte iyyuu si wallaalchisti bar. Biyyi ormaa jechuun isuma beektu kana iyyuu si wallaalchisti. Isumaati beekti isaati nam beeka jettu iyyuu si wallaalchisti jechuudha. Kanaaf iyyuu gaaffiiwwan baay'een kun jireenya namaa keessatti bu'aa bayii hedduudha. Bu'aa bayii hedduu jechuudha. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota seenaa koomentii kana akka ifanaa ta'ettiin isin ibsa. Obboleettiin kun akkas jette. Obboleettii kanaaf qofa osoo hin taane isiniifirree barumsa xiqqoo ishii akka obboleettii kanaa warroonni jirtan obboloonni biraa komentii kanarraa waa xiqqoo hubattu jedhee abdii qaba. Nagaan isiniif haa ta'u. Seenaa koo waanan jedhee biyya galee achumatti afa. Nan deebi'a jennaan erga dhufee waggaa tokko. Waggaa meeqa na bira teessanaan jettee. Waggaa ja'a naa eeyyami jennaan tolee jedheen. Ji'a ja'a ta'ee waggaa ja'a ta'ee deebi'uun kee garuu komentii kanarratti akkan ofii fudhadhetti akkan ofii yaada kiyya fudhadhetti obboleettii koo viidiyoon kun sibira gaatanan komentii kee waan jechuudhaaf kaatee sirriitti ifa gochuu dandeessa. Garuu obboloota obboleettii kana fakkaataniif akka komentiin kun naagaleetti isiniif deebisa. Komentiin kun maal jedha? Obboleettiin kun gara biyyaatti galuu barbaaddi. Ji'a ja'a waggaa tokko hojjetteetti garuu niitiin ishii naaf eeyyamii biyya ga'een deebi'a jennaan biyya ga'een deebi'a naaf eeyyamii jennaan yeroo deebitu waggaa ja'a na bira hojjette siif eeyyamaa jettee natti fakkaata. Akkan hubadhetti jechuudha. Obboleettii koo lakki yoo jette immoo akkasii miti seenaa yoo jette immoo komentii kee sirreessii barreessii jechuudha. Kanaaf obboleettii koo qaalii jechuudha. Kontiraata kee fixattee kontiraata kee waggaa lama cakkantee fixattee dhimmi ati biyya galtuuf dhimma waan si rakkisu yoo hin ta'in kontiraata kee waggaa lamaa fixattee waggaa lama erga fixatteen booda niititti si barbaaddi taanaan fedha ishiitiin ofii ishiitti si barbaaddi taanaan birrii kee sii dabaltee mindaa kee siif dabaltee si fudhachuu dirqama qabdi. Tikkeetti ishii sii murtee jechuudha. Mirga qabdi akkasiin si fudhachuu. Garuu hamma ati ji'a ja'a heeyyamsiifattee waggaa ja'a erga dhuftee garuu guyyaa ji'oota xiqqoo heeyyamsiifattee gara biyyaa galtee achi yoo deebitu kontiraata waggaa ja'a farramtee yookiin immoo waggaa ja'a ishii viidiyoo si waraabbattee yeroo ati wajjin haasoftu ishiin silkii ishii viidiyoo si waraabbattee jirti. Gaafa dhuftee mirgaaf dirqama keessanirree baruu hin dandeessan obboloonni biraarree jechuudha. Mirgi kee maali dirqamni kee baruu hin dandeessu jechuudha. Si burjaajessiti jarittiin akka hamma yeroo si jaalattuu miti. Amma ati gaafa biyya galtee deebitutti ushururuu siin jechuu dandeessa. Unkaan warra fedha keetiin nan dhufee mana kee hojjedha mana kee jaaladheera jettu dhiisitti ofuma ishiitiifuu si jaalattee ati biyya galtee deebinaan jarri ija dura si laattu. Biyya ishii chiggaaramii waan taateef deddeebitee nutti dhufti siin jedhu laa dhugaa waaqa isa dhugaan isinitti himaa jechuudha. Ija duraati biyyattiin ijaati dura mana ishii keessa hojjettuun yeroo ati itti deddeebitu iyyuu si laattu hojjisiistuun harka dhibba keessa harka tokko yoo taate qofadha malee jechuudha. Kanaaf iyyuu ijoolleen keenya asirratti maalan isin gorsa yoo biyya galtanii mana sana deebitanii hojjechuu barbaadan amma ishiin afaan ishiitiin isin gaafattutti amma ishiirra dhageessanitti ofii keessanii jala buutanii mana kee jaaladheeraa ijoollee kee jaaladheeraa hojii kee jaaladheeraa dhufee si bira qaxxalaa minaamina hin jedhinaani abadan jechuudha. Jarri illuntaa isa nuti illuntaa jennu sana isa nuti
namni kun maal laanjee dhaalaata jedhu san abadan hin beekan abadan isa jala mureessinitti understand hundi isaanii haramni hundi isaanii waan isin illumtaadha manni ishiinatti tolee niitiin koo gaariidha jedhu boru gorsa nama amma ishii kanaatu isaan gaasaan jechuudha walirraa waa baratu walir akkuma nuti walitti odeessuun kana isaan irree walitti odeessu wanti isaan walitti odeessan sun immoo isa ishii tokkotti dhugaa fakkaata akka keenya kana naannessanii ilaalan fillafiiti dhumasa fillafiiti dhuma deemu kanaaf iyyuu maal isiniin jechuun barbaade obboloota koo qaalii yoo viidiyoon kun isin bira ga'e tokkoon keessanii warri kontiraata iffixiin kontiraata keessa fitadha isaan booda'u niitiin kee jiini sadi jiini afur yeroo si afu si gaafachuu jammarti ofuma ishiitiif jechuudha si gaafachuu jammarti ati waan taati jala buutuuf hin jiru gaafa jiini kee dhumee ishiin si gaafatte birrii konaa daballaan hojii amma sitti baay'istee jirtu hojii akka takkas naa sirreessinaan sa'aatii hirriiba kootii naa sirreessinaan sa'aatii akkanaa naa sirreessinaan inshallah ni dhufee hojjechuu nan danda'a in sirreeffatte jechuudha waan daroo sitti miidhamaa keessa turte san sirreeffatte kontiraata kee farramte indagana mindaa kee dabalchiifatte seeraan deebitaa jechuudha amma ati garuu ishururuu jala jettee ati jala of buuftee boru mana sanatti deebinaan surree paantii walgati si gooti obboleetti koo qaalii jechuudha kanaaf iyyuu koostorri jedha hojiidhaaf dhuftanii hojii keessan seeraan hojjedha garuu ofitti jala of buuftanii itti lixxifin jedhinaa jiratti jechuudha maaliif yoo deemte ati hojiidhaaf kaka'umsa qabanan mana eenyu seennan hojjettaa jechuudha nama akkas nama akka keetii jala guutee shururuu jechuun hin barbaachisu jechuudha maaliif dafqa keetii waan ta'eef garuu hojii kee kabaji namummaa ishiitiin kabaji garuu humna keetiiniif ishee hin gabbarini jechuudha kanan isinitti obboloota koo qaalii waan dhaggeeffatu namni waa hitti mattu hin jiru garuu jireenya kee keessatti of dhiphisuun of gadadamsuun ani naman ta'u jettee of gaddeebisuun boru bakka guddaadhaan si ga'uu dhiisuu danda'a ishii har'aa kana yoo keessa tarte borummoo bakka biraa geessaa jechuudha kanaaf obboloota koo kanarratti seenan keessa maafan gammada beekta siree koo gubbaa ba'ee ciisee hirriban dhabu sooressa mini garuu guyyaan beela hin qabu haati koo na jaallatte abbaan koos na nabaarre badheerra buleen beeku garuu gamoon hijaarre wallaalaan na jaallata aayyuun jibbee nan qeequ suufi uffachuu baadhusi daaree dharra'een beeku gaafa jiruun ulfaatee afaan kun gargaara jettee dhufte ofiif irree baa'aa taate maatii kee irratti deebitaa jechuudha kanaaf of jijjiiruudhaaf maatii kee irree jijjiiruudhaaf nama ta'uudhaaf sammuun kee qaamni kee fayyaan kee eeggachuun dirqama sirratti ta'aa jechuudha fayyaa kee eeggannaan sammuu kee eeggannaan boru ani jijjiiramee maatii koo jijjiiruu danda'a jetta taanan sammuu keetiif bakka laadhu jireenya keetiif bakka laadhu of yaadi ofitti deebi madaamin si cinquu dandeessi hojii si dinquu danda'a ijoollee isaanii akkasii jireenya akkasii ati nama dubbistuun qabdu haati kee obboleettiin warra guddaa turre warra mooraa dubbisu warra eebban magarsee warra abaaree kuffisu dur gaafa durii sanii hiinee waliin sakaalle afaan keenya tokkichaa afaan walii wallaalle bara afaan walii beeynu afaan tokko dubbannaa gorsa waliif dhageenyaa waamnu waliif owwaannaa lelistuu bonaa gannaa qeen keenya gabbinaa gaaddisa walii oollaa osoo nyaatiin gabbannaa miila keenyaa cabnee nama nu kaasuun dhabne qilleensa nagayaa suufnaa ijumaan midhaan quufna abbaan keenya fagaatee eeganurraa godaane budaan jaraa nu nyaatee ibiddaaf ciidii taane abbaa tokkorraa dhalannee obboleessaaf obboleettii turu haadhanis tokko taanee kan wal jaalatu hin jiru fira adda addaa dhiibee erga addaan nu fageesse adda baasuu dadhabne diimaaf adii wal fakkeesse qabeenya warra keenyaa wal qixa qooddachuun malee akkaataa gee keenyatiin adda qooddachuu dadhabne ragaa alagaa yaammatee quba walitti horfa waan hoodaa nu godhatee biyyi nu laalee nutti qofla osoo nyaannuu huqqannaa nyaannee gabbina dhabne kan ormaa maal dubbannaa nutuu waluu dhabne wal dhaga'uun nu dhibee ol jennu gajjenna nutuu afaan walii wallaallee wal dhabne akkam taana anaa cabu jennee caba walii hin dadhabne mana walii lagannee qeerraa waluu dhabne mee qottaani mari'annaa wallaalas ni gorfannaa khadabre dhiisnee khadhufuuf wal abdannaa qufnus walumaan kufnee cabnus walumaan cabnaa kan qabnus waliin qabaannee khadhamnis waliin dhabnaa gaddi koo gadda keetii cabnus walumaanuu cabne horree waliinuu qabnaa wal malee maal dhabne